بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلاما شمران كينا أكم جرتن فيا سني بقى جراتن هند المان رومادا أما سبك جرتن تربسي وجه هجرات جتة سنين راتوريتين جراد إيفا مجتشو وبربادة درسين اتعان سودان فيديو كينا هرا وانت هارا وإساقو كيسا وان مدران برن تأي karaa salphaadhaan wanta foolii hin qabne tokko yookaan immoo akka wantoota rifeensa keenyaa barbaachisu wanta akka shunkurtii adii, shunkurtii diimaa fi kan akka zeenjabiila waan barannee turre majmuu'aa jahaa san jechuudha. Isumaan wal qabatee kuni haara wanti isa taasisu foolii hin qabu yeroo gabaabaa keessatti rifeensa keenya waan feene irraa argachuu dandeenya ka jedhu irraani. Innis maal inni tokko jarjiira yookaan raafuudha jechuudha. Baala raafuu jechuudha. Isa kana lammaffaan zanjabiila isuma duraan barannee fayyadamne haa ta'u garuu tartiibni fayyadamiinsa isaa garaagarummaas qabaatu faayidaan isaa xiqqoo garaagara jechuudha. Isa kana kabiraammoo kaarii jedhama. Kaarii yookaan immoo baala kana baalli kun biyya Hindii keessatti argama. Baay'inaan Hindoota warri fayyadaman nyaatatti hojjechuudhaaf akkasuma biyyoota Arabaa keessatti nuti yoo foon hojjennu yookaan immoo xabbasnu akkasumas immoo nyaatuma kamiyyuu hojjenne buriyaanii wantoota akka magluubaa fi akkasumas kabsaa mandii yoo hojjennu isa kanaan dalayna baay'inaan hin urgeessa. Nyaanni akka urgaa'u godha. Akkasumas foolii lukkuutii fi foonii akka ajaan isaa keessaa ba'u taasisa jechuudha. Dhandhama gaarii akka kennu godha. Akkasuma kaariin kun rifeensa dafee dheeressa, sirriitti dheeressa jechuudha. Akkasuma buqqa'uu ni dhorka. Baay'isee filatamaadha jechuudha. Garaattis nyaattan, rifeensa keessanis nyaachiftan baay'ee filatamaadha kaariin. Yeroo nyaata hojjettanillee heddummeessaatii kana fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf jarjirri immoo duraanis baranneetiin jirra. Jarjirri rifeensa laaffisa. Warri paarmii dibdan osoo paarmii diiftanii kana guyyaa 10 addaan osoo hin kunne guyyaa 10 kanuma qofa dibdanii rifeensa paarmii dibame fakkaata jechuudha. Sirriitti mufalfala ta'ee yookaan immoo luuccatee jechuudha. Xaba ammataan keenya mataa Afrikaati. Haguma fedhe luuccatus yeroo miiccinu ol dadacha'a hin goggoga jechuudha. Yoo kana fayyadamne garuu luuccachuu danda'a jechuudha. Hifannaan malee obsaan yeroo dheeraa fudhanne. Zanjabiilli akkuma duraan barannetti zanjabiilli foroforii ni balleessa. Humna rifeensa keenyaa akka inni daddafee hin caccabne yookaan immoo hin buqqaanes inni godha jechuudha. Buqqeen namaa kun yookaan immoo gogaan rifeensa irratti margu kun garaagarummaa qaba. Namoota tokko ni lallaafa. Waa tokko balaan tokko yoo dhufe hin danda'u jechuudha. Yerootti cituu danda'a, madaa'uu danda'a. Akkasumas immoo qonca'uu danda'a. Akka rifeensi akka irra hin dhaabanne ta'uu danda'a. Garuu rifeensi kun zanjabiilli humna godhaaf jechuudha. Hayyee amma jara kana wanti itti dabalu zayituuna. Xabaan zayituuna wantoota rifeensaa barbaachisu keessaa dhabamuu qabu. Yoo dandahame dhabamuu qabu jechuudha. Biyyatti soo galtan zayituunni argattu bittanii fayyadamtan jechuudha. Hedduu filatamaadha zayituunni waanuma hundaafiyyuu. Akkasumas immoo kalii veneejarii yookaan immoo veneejarii ka jedhu kana isa kana acheettoo jedhama. Ka avukaa intini jechuudha. Ka tuffahaati. Veneejarii tuffaahaa kana fayyadama ala xuulii rifeensa keessaniif akkam baay'isnitti akkootuma itti wanticha fayyadamta wantoota kana fayyadamtanii wal madaalsiftanii rifeensa keessanitti dabaluu dandeetu jechuudha. Ammaani jara kanaaf kana barbaachisu yookaan qadaada isaa kana yookaan immoo cuftuu isaa kana tokko kaliitti godha. Zayituunii finjaala kana tokko itti godha jechuudha. Finjaala argitan kana tokko itti naqa jechuudha. Kana booda bishaan immoo finjaala 2 sanii olis ta'uu danda'a. Akkuma kallaaxaa keessanii yookaan immoo ittiin daayitan wanti itti daayitan san murteessaadha. Bishaan yoo dabaluu barbaade itti dabala. Yoo dabaluu barbaadin garuu tolchaatee akka kireemaatitti akka isinii daaku godhaa isiniin ja'a. Hayyee daakitti walitti deebina. daakee jira
akkuma argaa jirtan kana ka walitti dabalame zanjabiila kaarii liiviidha yookaan waraqaa kaariitii akkasumas immoo jarjiira yookaan immoo baala raafutii jechuudha. Kan itti dabalame garuu isa kanaa fi vaanijarii tuffaahatii fi zayituunidha jechuudha inshaallah. Hayyee warroonni yeroo tokko hojjetattanii tallaaja kaachuu barbaadan ni dandeettan. Torbee tokko hin ta'a. Tallaaja keessa waa tokko illee rakkoo hin qabu. Tallaajaan keessan normaal taanaan torbee tokko taa'uu ni danda'a. Qaruuraa qopheessetiin jira kan inni itti naqadhu. Amma namaaf fayyadamuu waan hin dandeenyeef guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 boodas ta'uu danda'a. Garuu yeroo firii ta'etti yeroo meeshaa kana argadhetti daakee kaachuu qaba jechuudha. Kaadhee yeroo barbaachisan fayyadamuu ni danda'a. Hanga torbee taa'uu ni danda'a. Homaan rakkisu tallaaja keessa yoo ta'e waa tokko illee rakkisu. Yeroo inni immoo calalee gubbarratti gittaan isaa kun yookaan immoo atalaan isaa kun gubbarra galee jalatti bishaan galuu danda'a tallaaja keessatti. Yeroo dibachuu heddan waliin dhooftaniituma dibattan jechuudha inshaallah. Akkasumas immoo loomii itti gochuu dandeettan. Ammaan tanaanii loomii itti hin goone anamma waan tallaaja kaa'uuf bizzatti itti gochuu qaba loomii. Loominis akkuma isin barbaadanii ani kana fayyadama. Yani yeroo hundatti hin argadhu jechuudha fireeshii waan yeroo mara fireeshii hin arganneef isa kanatti godha. Wanti itti godhuu fi akka bifti isaa yookaan halluun isaa gara biraa hin geeddaramnee fi rifeensi kiyyas akka humna naa godhatuuf jechuudha. Ni calaqqisa rifeensi yoo loomiin itti godhame hin cululuqa jechuudha. Kanaaf xiqqoo loomii itti godha. Taqriiban yaani akkuma qadaada vaanijarii san hagas kaga'u itti gootanii kana booda haala kanaan meeshaa barbaadanitti naqxanii kaa'attanii yoo irraa hafes waanuma biraatitti irraa naqxan jechuudha. Haala kanaan fayyadaman dhaamsa kiyya inshaallah obboleeyyan islaamaa hundi keessanuu ilmaan oromoodha. Karaa salphaadhaan haala kanaan rifeensa keessan kunuunfachuu ni dandeettanii jechuudha. Maaliif waan rabbi isinii kenne san tolfachuu wayya malee isa fiddaniitiin rifeensa fardaa haa ta'u kan nama du'eerraa haadan haa ta'u kan nama jirurraa haadanis haa ta'u waan isaan beekne tokko rifeensa jettanii wanta akka wiigii jedhamu kana mataa keessanitti warri gootan irraa of qusadhaa. Karaa amantii islaamaatiin dhorkamaadha wanti akkasii. Waan rabbi isinii kenne tokko kunuunfadhaa. Qananii rabbi isin qananiise sanitti hamdii galchaa. Tolfadhaa isuma san keessattuu shamarran islaamaa of eeggannoo waan isin gochuu qabdan. Warri rifeensa keessan paarmii dibdanii paarmii rifeensa keessan isinirraa cire deebiftanii yoo waan gootan dhabda rifeensicha maal gootanii isa wiigii jedhamu san fiddanii isa ofitti gootan. Haraam callaadha obboleeyyan kiyya waan akkasii isin hin fayyadamina. Akkasumas immoo rifeensa odoo isinirra jiru rifeensuma sanuu martanii fiddanii wiigii kiyya mataan qiciicadha yookaan mataan kiyya agartee hin bareedu jettanii fiddanii kana hin bareedu jettanii ittillee itti uffisame fuutanii mataa keessaniin uffisina. Rabbi sodaadha ilmaan oromoo shamarran islaamaa an amantii irratti hundaa'ee namni nanitti himu ijoollee islaamaati. Ijoolleen islaamaa of qusadha. Waan rabbi isinii kenne kunuunsaa bas. Wanti isaa barbaachisu godhaa fi akkuma garaan keessan nyaata barbaadu qaamni keessanillee kunuunsa barbaada waan ta'eef garaa keessan keessatti ka gadi nyaattanii garaachi hojjetee baasu miti wanti isin kunuunsuu qabdan.